akka ilmoon kan keessun illee duraa diqaala kiyyaa miti jette tokkoffaatu haraamaan itti dabalamte nikaa irraa hin qabdu anja kan kee haraam yoo ta'e hunduraa guddaadhis kaatu laata haraamaan itti dabalamte ilmoon keetii miti karaa rabbiititti illee karaa namaatitti illee keetii miti kan lammaffaadha ammoo duraayyuu ilmoon kiyyaa miti diqaala kabiraarraa dhalte jette kiyyaa miti anan fakkaatu jette mucaa akkana fakkaatu kasi fakkaatu kana osoo diinni laalchisuu dandeessu duraa waakkatte amma ammoo eessattuu basabebin badabubin waa'ee qeeriyaa akkasiin duute dagadhu anda kadde mana fate situ kaase male anda kadde bar situ amma kale beba situ gargaaru dolchet bakkanne namni isiidha walitti darbu online irra dhufte jireenya intalaa hin hooqini mataan kabajaasii qaba ilma waa hedduu walitti qabna sigale arsummaa walitti qabna ormummaa walitti qabna islaamummaa walitti qabna sin kabaja waan ta'eef akka duute dagadhu haa jiraatu فرده وايك يسينا سينا علي وايك يسينا سو النجا من أما اللي أنا نجيت على فاتي أبا عبد الله يسين كان قبل كيس نمني كيس تمكن بوتون نمني كم تقوم دي بلا ما كم بوتون يسين جارا أنا وانت سين جدا هنقول والله بالله أبا عبد الله حاتي يأتي دولت بالبلسي وكارت ترين بيه وقف عند ولد بيزون دائما ناكني بيجنا ما لسه أوفا جتين أبو والله بالله يسوع ربي سودان ياكي أنا جو نما بارا رابدير دوني بيشان نياتي لبيعرفات إيه كاتور كان نموان بين استنفاق هاي إيشي كوي دبي أما دائما رانا هوني مئة مساعتي أما رابدير هذه تنتظرني هذا دائما ناكني بيجالا لسه أوفا جتوني دائما كنا هايسين تطلع شيء يجتونا تبى تتين تلتوني أركي هو تساعدمتو هذه يوانيات الموتيفات هذه يوان أدى الموتيفات سأل يوانيات rin asirratti argitan lachuun isaaniiyyuu sababa ilma dhiiraa sababa ilmoo farkatti qabaachuu isaaniitiin haadhaaf abbaa isaaniitiin jibbamanii waggoota dheeraa biyya ormaa keessa hojjetteetti ulfa ji'a tokko kaatee aga ulfa ji'a sagalii mana madaamii keessa hojjechaa ilmoo ishii jalqabaa argatte shamarree jabduu fi cimtuu nama ol taatee jiraachuun osoo ishiidhaan maluu nama gadi taatee har'a waan nyaattu dhabdee haadhaaf abbaadhaan jibbamtee mana keessaa ari'amtee ilmoo ishiillee mana itti baqachiistu kan dhabde waggoota dheeraadhaaf biyya arabaa keessa kan hojjette garuummoo cunqursaa fi miidhaa biyyuma arabaa ishii qaqqabeen har'a maatii ishii wajjin illee jiraachuu kan dadhabde baay'ee keenyaaf ergaa guddaa taate jedhee yaada shamarreen asirratti argitan lachuun isaaniiyyuu sababa ilma dhiiraa sababa ilmoo farkatti qabaachuu isaaniitiin haadhaaf abbaa isaaniitiin jibbamanii daandii irratti gadi baafamanii kan gatamanidha nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa hunduma keessaniif ilmoon kennaa rabbii taatullee yeroo tokko tokko aarsaa naman kaffalchiisne hin qabdu keessattuu immoo ilmi dhiiraa ilmoo wajjin gatee yoo deemee dadhabbiin agan kanan jedhamne in argama keessattuu immoo biyya ormaa hojjechuudhaaf ba'anii ilmoo fudhatanii gara biyyaa gaafa galan maatiin jechattiin naman xunne gocha namarratti raawwanne akka hin qabne obboleettiin kun ifatti kan mul'istedha keeriyaan biyyuma ormaa keessatti abbaan manaashii gaafa gatee deemu ilmoo kana guddisuu mana kiraa kaffaluu dadhabdee gadi baatee boossee kadhattee jirti sababni isaa kaleessa kan wajjin hojjetan baay'eensaa dhumeera waan ta'eef umaa of harkaa hin qabdu waan taateef argitanii waan baaniif gatanii waan ta'in baaniif gaafa hojjetan kufaatiin tasaa nama mudata baay'ee garaa nama nyaatti iddoo tokko nama gaddisiisti nama amantee itti of gattettu akka of jibbitu nama gadi akka taatu haadha faata keeriyaa isaan jette jedhama gaafadha ji'a lamaa fi sadii keessatti waan ji'a lamaa fi sadii keenya keessatti haadha faata keeriyaa isaan jette jedhama gaafadha wallahi taqawwa talafaa silaa waa qabu taqarruura dhaabadha jedhetti fixadha malee keeriyaan kana booda jette sana hoddeebitee hin booddu taboru jechu taboru wala rawu fi yaachi hayate achitti wala ora taderiyoot online kana ragati ko irra dhaabadha jedhe san fixadha malee keeriyaan kana booda rakkadhe oromoo na gargaara siin jettu namni na wali miseensa taatanii gargaaruu ni barbaaddan adda balama hin taane
Banaafi ulfaadhaa isinin jedhaa hundi keessanuu galatooma warra isirraa gadisi. Ma baadisa Rabbina ranaadee Rabbina araarama Rabbina haadhiisu badii kiyya Rabbina nama suudii dhaqee osoo makkaan dhaqeen iyyuu galee jechuudha. Ani maaltu si boochisa maanaan jettan isin naan hin je'ina akkana waan baay'ee na boochisa naan hin je'ina suudii dhaqee maa makkaa dhaquu dhabe mee riyaadii fi birrii meeqa maa dhaquu dhabe waan Rabbiin jee malee taati isaa warri taarii baan suudii dhaqes warri xayyaaraan dhaqes osoo makkaan geenye hin galaa hin galu nama 500 nu jira miti muunum meeqa maaliif dhaquu dhabe waan Rabbiin jee malee hin taatu suudii na jibbisiisee galu malee jedhee akka nama fooqii qabu akka nama mana qabu akka nama biyya tujjaara galu malee jedhee mana biyya osoo alli sharaa keessa jirtu gale maaliif gale bishaan kiyyaaf jasmiin kiyya dhumate onni kiyya yoo dhumate Rabbiin kanuma sababa godhee naga gale amma immoo makkasanis nan dhaqa Ameerikas nan dhaqa osoo isin jirtan nan dhaqa gaafa isin bakka addunyaarraa baddan anis nan bara bakka anis nan bara gaafa osoo isin jirtan ammoo nin dhaqa bakka fadhan hin dhaqa wanti yaan akka taate numan ta'anis Oromoon eenyu gadi numan ta'a wallaahi abaddan hunda hati waan fadhatee numan ta'a mucaa kanan na qabe immoo daa'ima kanan na qabe silanan ta'a wallaahi wanti yaan waay nan ta'a abaddan Oromooti yanan boonsaa miti nan boonsa bilbila amma isinitti wal argu jirru kana arra namni kiyya namni kuma takka itti na arge kanan argin na arge kanan gargaarin na gargar ko osoo shamarran kiyya haati si bar akka kiyyatti yoo miskiina baay'ee jira bar akka haati si miskiina baay'ee jira bar haati si yoon mana sharaa keessa galtu baay'ee jira bar osoo san beeytu hunda tana gargaartu jira bar aanganni kiyyaa rakkatu jette garuu Rabbiin si biraa dhaabbatu ani wallaahi dhiiga natti ta'an dhiiga maaliif dhaqee biyya namaa dalagee arge waan ta'eef osoo nyaataa jiru khayriyyaa taale sawwi haadi yaa mama ana hakkir yoon hin jee kalli taale tirjiina taale ما تسمي يا مجنون يا حيوان نانجت يا مجنون يا حيوان ما تسمين تعالي ترجينا هذه ايش ما ايش نادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. nyate daim ni fidi nanja birri nyate daim ni nyate fidi nanja nan akkasitti meeqa jedhe timaatimi hojjetanii fi meeqa jennaan 130 nan jedhan ishi jedheeni safirraa geesse akkasi biraa dhufe uummata biraa birri kana booda manuma keessatti hojjettaa fi daa'ima kan keetillee nyaata anas bilbilaa galgala gisee barumsarraa kan tasii dawwala waliin haasofna anas waliin jira kana booda isi achumatti hojjetatti achi hojjeta giseen kursi nyaadhu nyaata giseen ammisaa nyaadhu nyaata akka ijoollee amma juusii fidi amma maalii fidi hin ta'u mucaan salaxxale na wajjin barate takka nama rakkisu na rakkisu ani wallaahi yoo andu illee Oromoo bakka bu'ee gargaaruu qaba inshallah yoo waliin jiraadhee waliin guddise waan namni ta'eetti ma bakka akka namni naa ta'u namaa ta'uu qaba ilmoo maali taa'ooni maqaa ammoo itti baasuu qabdan inshallah maqaa Oromoo itti baas naayife yaaduma na beeku barwa maqaa ammoo itti naa baas egadde adafate wallahi irkabna na የሚያስፈልጋት ሶኪ ያገደ ውስጥ የሚወጉትልን ሆነ አቴቱ ዲሳ ዱበዱ ኤን ነው ለሰ አብዲ ዱበዱ አብዲ ከየት ኩን ዱበዱ لا ينقل أنا بتشتي ولا أني من مكانك يا سمانا سينسيس كذا فاتي no والله أنا أبدي
كل فارا أبدي هي تكون دبر إنه وانو كل فارا مليان Tufayyoo maa kolfi tarabbiyeri waan nama kolfisiisu ijoolleen teenya argitan ko as keessa nama 900 toltu jira. Gargaara hamileetti ta'a dhaloota ceesisuun bareedaadha. Rabbi irraallee ni jaalattani mucayyoon tun waggaa 5 waggaa meeqa dura akka isiin jirtu beektan. Galee hamilee dhabuutu beektanii ka abdii kutachuutu kana fida waan ta'eef mucayyoon tun abdii kutattee gara biraa kan qajeelle. Please waan dandeettaniin cinaa dhaabata. Amma walaa murteessaa yoos na argite. An hunna qabaaddeeti miti hunni xiyya garuu uummata kanaa miti. Wallahi kadeessa tokko scroll godhaa deemu. Viidiyoo isiidhaa takka wayii duwiti irra hojjettee jirtu wayii argee jala sangarseenee gizee laalee argu. Wallaa uduu ana taatee hoo jedhee bakka taa'u kan of wallaale. Fiigalee mifirtii iyyuu lubbuu dhufte malee. Waan keessaallee dhuftee natti hin qabdu hin beekuun iyyuu ani eessa akkasiin jirtu iyyuu. Kuno Jamilaan asirra jirti osoo qalee taa'eetu marrii silkii bilbilaa onna irraa deemu. Kanaaf namni gargaaru barbaadan lakkoofsa takka takka barreessa daarektii wada galchuufi barbaadan. An beellama hin fedhu baay'is jiila qaba duddina dhukkubee. Namni wayii birrii 1000 takka ergee jira eenyuun mee naa laal. Hin beekan abbaa 1000 takka ergee maqaa isaa achi. Assalaamu alaikum. Nama 1,500 silalaara. Nama kana keessa abbaa dubbiiti, Sumayyaa Hiriyaatiyya, Jamiilaadha, abbaa Abdallaati. Namni si gargaara. Si galee namni 1,000 as dhaabatu kun hundi isaa kan si gargaaruuf as dhaabatu sitti hin fakkaatin. Ka viidiyoo sirraa waraabbatee olii gadi hin deemee ajandaas godhatu fooloo laayikiin si guddifatu as buute jechuudha. Yuutuubaraaf tiktookaraa afoo teettee haasayaa jira. Chaalenjii keessa jirta, muudannoo keessa jirta, nama muudannoo keessaa bahetuyyuu namaaf muuxannoo dabarsa. Ani madaa hedduu qabadhee ta'a faamilee akka kiyyatti. Kan osoo himadheetti imimmaan qabachuu isin hin dandeenye. Maaliif qabadhee taa'eeti nasirraa kolfee taphan? Kana yoo himadhe keessaa bahee jira, anuu keessa jira. Gaafa bultii gaarii qabattee gattaa'e, gaafa mana kiyya gaarii qabadhee gattaa'ee fi gaafa onlaayinii kanarraa gada dabadhee mataa gadi qabadhee gada dabadhee jiraadhee jireenya bareedaa keessa jiraadhee kaleessa waan akkanaa irra ture jedhee dubbachuu danda'a. Hadda ofii bakka keessa jirutti wanni namaaf dabarsuu danda'u hin jiru. Kanaaf mana banattee laali wallahi billahi rabbi naan bariisisin mana banattee barumsa narraa fudhadhaa jinnii narraa fudhadhaa jettee dubbatta taanaan an sin beeku keeriyaa. Anuun beeku. Kana tiktookii sirjamar qaqqaayyee dhiise wallahi kanaan dura iddoo gongora kiyyaa an akkuma amma isin yaadadu bakka ofii kiyyaa akkas ta'e akka shamarran takka kiyyaa gowwaayyoo jiraatte haadha ofii dagatte. Bakka amma dhiisi lammata waraabee. Mee takka carraa naa kenna keeriyaa. Namni asirra jiru kun ati hin barsiistu si galee kaleessa amma ajandaa si godhatanii si maarrabsaa oolan maaltu si galchee hin gorsin nama kalaas namni ka beeke wallaale si hin galchu si akka namni si qarqaaru ammaayyuu deebisini muyiti godhu taa'e haa si qarqaarani si galee si arrabsan amma ajandaa si godhatan tiktookitti si guddifatan. Namni wallaalan hin jiru habibti wallaalte kalee dogongora kan kee rabbi si haadhiisu nuu miti nuti ka qabnu dirqamni ilma namaa nama rakkate tokko qarqaaruun dirqama waan qaburra qabaatan si qarqaaran dhaban immoo du'aayi si haa godhan waan biraa hin dubbatin ka rakkatee hin agarre hin jiru hunduu rakkanne garuu bakka kaleessaa sanitti ina dhageeffadhu arra si qarqaara inshaallah rabbiin ummata hundaayyuu garaa si haa laaffisu haa si qarqaaranii kakaleessa dogongorte san boru ittiin deebi'ini inshaallah ilma keetillee maatiin kan keetu sirraa fuudhee deemtee biyya namaatitti nama jijjiiramu ta boruu yaadi booyinsa maali hin barbaachisu amma hundi keenya si qarqaara ani har'a si qarqaaree boruullee si qarqaara inshaallah yoo rabbi jedhe okay ati goobazii taate karaarra si kaanii Dubaay illee dhufte biyya biraallee deemte ilma kan keetii fi haadha ta'e qarqaaruu qabda ani dubartiin haadha